السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشو معركة فوني لما نرمى كم جرتن في أكسني النجار الحمد لله رب العالمين. كبجم توتا جالتم توتا هردوف توتا مسكي فكرة أكم جرتن في أكسني النجار الحمد لله رب العالمين. أكم جرتوزن في عدو مكسني الرام أنا مسكي فكرين جرا مجتي جاللا مسكي جاللا جرا مفان رموتيني لقوم مكانسي يسيدو مفكات مسكين مسكي دوما جالالاتي waan jedheen isii ibsuun beeku jalqabarratti maskishaa baga gammaddee baga rabbii kanaan si gahe koongiraajuleeshin sin jedhee maskishaa tiyyaa bareedduu tiyyaa faaya tiyyaa baga gammaddee hunda qabeettiidhaati. Rabbiin faayessuudhuma si uume dhugaa nama gargaaruun beekamti. Ofii si caalaa nama gargaaruun beekamti. Baga gammaddee baga kanaan geette baga rabbi asiin si gahe. As gahuunu salphaa miti akka salphatti miti as geette hirriba dhabdeeti dadhabdeeti gurzaa bulteeti hirriba kan kee malee jechuudha. Kanaaf baga rabbi asiin si gahe baga gammaddee gammachuun kee gammachuu kooti. Baga gammaddee hedduu si gammadee jira jechaan ittiin si ibsuun dhabe. Ati nama fakkeenya namaaf ta'udha. Ati nama gaariidha dhugaan siin jira. Kana boodallee nama gargaaruu nama bira dhaabbachuun ilaalcha gaarii namaa qabaachuun kan kee akka sirraa nafne akka rabbiillee sirraan fudhanne abdiin qaba. Haaluma kanaan itti fufiin siin jaa baga gammaddee irra deebuunaan baga gammaddee siin jaa. Akkasuma immoo warroonni isii waliin dadhabdanii halkan gurzaa bultanii hirriba dhabdanii sa'aatii guutuun sabiskiraayibii guutuudhaan isii cinaa dhaabbattanii yaada isii jijjiirtanii yaada wal jijjiiraa waliin mari'ataa jabaadhu jechaanii cinaa dhaabbatan hundi keessanuu galatoomaan isinin jala galanni keessan bilisummaa isinii haa ta'u isinin jaa. Akkasuma maskii jechuun namni hin beekne jiru nama miskiina nama fayyaaletti nama gargaaruudhaan beekamtu nama rakkataa hunda bira dhaabbattu nama jajjabeessuunis yaadni isiin namaa qooddu addaadha jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu isirraa barattanii natti tola. Baga gammaddee siin jira. Miidiyaa kan kee miidiyaa guddatee addunyaa hunda wal gahii miidiyaa dhugaadha rabbiin siif haa godhu. Baga gammaddee gammachuu kana caalaa rabbiin si haa agarsiisu. Itti fufii hojjedhu hojii guddaa hojjechuu dandeessa. Kana booda waan guddaa sirraa eenna waan guddaa akka hojjettu abdiin qabna. Jecha naa hanqata maskii ibsuu fi wanta isiin jedhuun beeku dhugaa. Of jajuuf illee osoo hin taane ishee dhumatu nama gaariidha. Of caalaa namaaf yaaddii nama gargaaruudhaan sirriitti beekamti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan teenya akkuma durallee gargaaraa turtan akkuma durallee bira dhaabbachaa turtan ammallee gargaarsi keessan bira dhaabbachuun keessan akka biraa hin hafne jajjabeessaanii yaada qoodaa fi akkasuma viidiyoo isin gadhiifattu ilaalaa fi sabiskiraayibii godhaa fi warra haarawaa taatan. Yaadadheeyyuu warri maatii sii taatan ammoo laayikii sheerii gochuudhaan cina dhaabbadhaan isiniin jira. Hedduu si gammadee jira dhugaa rabbii hedduun si gammadee jira. Baga gammadee giftiitoo miidiyaa kan kee irratti waan gaarii nu hojjedhu waan dhaloota barsiisu harkataa gargaaruun haa ta'u sagalee saba keetiif ta'uuf haa ta'u amantii kan keessa ta'e karaa feeteen wanta irratti hojjechuu barbaadu waan irratti kaayyeffate san irratti kaayyeffadhu cimii hojjedhu siin jedha. Nama mul'ata qabuudha nama kaayyoo qabuudha. Kanaaf kaayyoo kan killee rabbi galmaan si haa ga'u mul'ata kan killee rabbi galmaan si haa ga'u. Kana caalaa akkuma har'a gammadde kan borullee irratti illee hojjettee itti gammaddee ufis gargaartee saba kan killee gargaartee itti gammaddu itti hara galfattu wanta tokko gaafa dadhabanii hojjetanii firii isaa argan hara galfatanii ni gammadanii waan ta'eef akkas rabbiin siif haa taasisuun siin jedha. Akkasuma immoo obboleeyyan akkuma dura jedhe silas wal isi biraan afinaanii ammasii monitaayizii taatettanii hunduma namaayyuu jechuudha. Akkuma walii galaatti yoon ergaa dabarfadhe wal gargaaruudhaan wal jajjabeessuudhaan viidiyoo san namni gadhiisu san hanga dhumaa ilaaluudhaan hanga dhumaa yoo dhaggeeffannee yoo hanga dhumaa hin ilaalle wanta inni gadhiise san dogongora qabaatee sirrii jiraate akkamitti beekna? Akkami beeknee immoo koomentii kaa'uu dandeenya? Kanaaf namni waan jaalate laayikii godha. Hanqina yoo qabaate immoo
komentii sanirraa inni dubbifate hanqina isaa san akka sirreeffatu jechuudha. Kana waan ta'eef viidiyoo walii hanga dhumaatti walii ilaalaa, wal jajjabeessaa, sheerii walii godhaa, wal cinaa dhaabbadhaa. Akkasuma immoo warroonni maljamaayyuu warroonni xiqqoo walirraa wayyaa jirtan jechuudha. Warra daka jiru, warra laa kana jirullee ilaalaa, gadi bu'aa ilaalaa. Homaan xiqqaatan wanti isinirraa hir'atu tokko illee hin jiru jechuudha. Nuti illee kan isin jala fiinnuuf waan xiqqaanneef miti. Namni hundinuu hamma sadarkaa isaatiin darajaa qaba jechuudha. Maaliif isin gurguddaa waan taataniif, waan beekumsa qabdaniif nuti kadhannee isin ilaallu miti. Wal kabajneeti, wal jaalanneeti waan ta'eef nun tuffatinaa warra daka jiru kanallee jechuudha. Ilaalaan isin jenna, jajjabeessaa. Gaafa nuti numatuyyuu isin qarqaare hamma achi geettan isin godhe jechuudha. Baga achi geettan hinaaf hin qabnu gammannee jirra. Maaliif wal miidiyaan keessanis kenna waan ta'eef waloo kennaa walitti yoo hinaafne keessallee gahuu hin dandeenyu waan ta'eef, garuu immoo waliin tuffatina, walitti illee hin hinaafina, sheerii walii godha. Yoo ati sheerii isaaf nama laga jiru yookiin daka san jiru sheerii goote, hordoftoonni kan kee akka waan gara isaa sanitti deebi'anii si hordofuu dhabanitti yaadin akkasii miti. Atilleen hojiin kan kee gaarii taanaan hordoftoonni kan kee sii dabaluu malee sirraa hin hir'atu. Kanaaf yeroo baay'ee wantoonni namoonni sheerii waliif hin gooneef, boodaniif, nama jalaa hin dubbanneef, yoom hojiin isaallee gaarii ta'uu baate hojii akkana hojjetti bar sii lallama, hojii akkana hojjetti bar mul'ata qabda, waan akkana godhisu jettee sunillee irra gaariidha. Garuu wal tuffachuu osoo dhiifne waliin tuffatinaa dhugaa. Wal tuffachuu fi wal hinaafuun keenya kun eessaallee nun ga'u jechuudha. Kanaaf warra yuutubaroota gurguddaadha ofiin jettanii daka kanallee gadi ilaalaa. Nuti deemnee koomentii isinii barreessinaa, deemnee laayikii isinii goonaa, deemnee ammoo sheerii isinii goona jechuudha. Warra sheerii qaqqabe isin ammoo isin maaliif nu ilaalle kan jedhudha. Ergaa na qabu rakkoon keessan maalidha? Namoota biroo osoo ilaaltanii waliin tuffatanii xiqqaa guddaadhaan jechuudha. Nuti maaf waliin guddisne? Hanga yoom ormarraa fakkeenya fudhanna? Nurraa akka fakkeenya fudhataniif maaf hin hojjenne kan jechuu barbaadu jechuudha. Akkasuma immoo oroon anaaf fakkeenya naa ta'an ijoollee ciccimoon jiru. Orootubii akkasuma immoo naatoo saaroon ijoollee ciccimoo shamarran ciccimoodha. Kan nama hin tuffanne, nama biran darbin nuuf jiraatan isin jenna. Warroonni kun wallee warroonni haftan kan hin beekne yookiin ammoo isin dagadhe yoo jiraatan nuuf jiraadhaa haaluma saniitti fufaa namoonni nama bira dhaabbatan isin jenna. Akkasuma namni hin dagachuu hin barbaanne Abdullaaf akkasuma immoo galateeffannaa miti kun garuu akka fakkeenyaatti isin kaasuuf barbaadaa. Galateeffannaa yoo taasisan sagantaa biraa irratti isin galateeffachuu dandeenya. Iddoo nu galatooman isin jenna. Warroota ijoollee keenya kan daka jiran bira dhaabbattan biraa hin hafne bilbila keessan banuudhaan akkasuma immoo haaluma kamii keessattuyyuu warroota gargaartan jechuun barbaade. Kanaan isin jedha hundi keessanuu galatoomaa. Jecha keessa dubbii kiyya keessatti waan dogongore waan isin miidhe yoo jiraate na ufalchaan isin jedha. Dhumarratti illee irra deebuun maaskii shaatiyaa baga gammadde. Koongiraas jedhan jira. Jabaadhu hojjedhu bakka yaade rabbiin siin haa ga'u siin jira. Naga keessanaaf jiraadha. Hanga viidiyoo fi laayivii biraatii yookaan affeerrii biraatii mana maaskii shaatti deebinuu fi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجا كسنا حجراتا ناهو فلشا من بلس وان دوان قري وجرات نسنين جرا جلتوما أركفوني كبجمتوتا فردفتوتا جالتمتوتا ماتي مسي فكر أكم جرتو وربيا كيسا بيا على هندمتو كيسن نجا جرتو أن نجا كودا كلن واقعيود أفاتو إسن اللي أكا نجاتا تن أبدين كبا baga eegamtanii tikfamtanii yoo nageechanii galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkasumas warra mana obboleettii kiyya masiitti argamee jira. Mana obboleettii kiyya masii maaliifan dhufe yoo jettanii maal tasfidee funyee jechuu dandeessanii garuu masii obboleettii koo congratulations jechuufan dhufe
irra yoon deebi'u bakka maal isiniin jedhu afaanuma kootiin baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiisee baga dadhabbii kee ijaan argitee dadhabbii firii kee kana baga ijaan argitee kushiinaa namaa keessa dhaabbattee haalli siif mijatee otoo haalli namaaf hin mijanne asiif achi jechaate akkasumas immoo namoota hedduu gargaaraatii jirta namoota hedduu fakkeenya ta'aa jirta obboleetti kiyya qaaliif gaarii namaa dhugaa hedduu si jaaladha hedduu sitti gammadee baga waaqayyoon si gammachiise gammachuun kee gammachuu keenya baay'ee dhugaa ani jecha hin qabu kanaafiyyuu baga gammadde siin jedha haadhootiyaa jabaadhu anga ammaatti illee akkasumas immoo nu gargaarutti jirta waan ta'eefu ani milkaa'ee naaf ta'e jettee nu biraa hin hafne nu wajjin dadhabaatee jirta obboleetti kiyya fakkeenya hedduu sirraaf barachaa jirra waan ta'eefu barnoota hedduudha dhugaan siin jedha eebbifame waaqayyoon si haa eebbisu baga dadhabbii kee kanammoo baga jaan argite ammas akkasuma immoo jabaadhu nama dooraala lakkaa'u si haa godhu akkasumas immoo nama dhalootaaf yookiin immoo hojii gaarii hojjettee namoonni sirraa baratanii bakka guddaa geessu immoo abdii qabna jabaadhu siin jedha amma bichaa monii ta'anii waan xumuran natti fakkaatu garuu ganaadha wantoota hedduu namarraa barbaachisa waan ta'eefu jabaadhu siin jedha haadhootiyaa akkasumas immoo warri maatiin masii hin taane gara mana masii fiqirii isheenuu haadha jaalala kanaafiyyuu mana ishiitti goraa jedha koottati warri subscribing goone subscribe like share gochuu hin dagatina warri maatii ishii taatan immoo akkasumas viidiyoo daawwachuudhaan obboloota keenya haa jajjabeessinu anumarraan ka'ee baay'ee obboloota koo warra monii ta'an biraa hafaati jirra duubatti deebi'aa jirra dhugaa warri bilbila lama qabnu akkasumas obboloota keenya wajjin haa dhaabbannu barnoota hedduu isaaniirraa barannaa wantoota hedduu mana isaaniitti argama waan ta'eef jala deemni akka biyaansi yoo gallakkifatan isaan daqiiqaa 10 ta'uu danda'a daqiiqaa 15 ta'uu danda'a haa dhaggeeffannu haa barannu walirraa baranneetuma deemna waan ta'eef kanaafiyyuu jabaadhaa walaa gargaaruu wal faana haa dhaabbannu waliin harka keenya wal qabannee tokko yoo kufe tokko haa kaasnu wal qabannee haa kaanu isiniin jedha jabaadhaa isiniin jedha dhugaa hedduu natti tolee hedduun gammadee gammachuu keenya waan ta'eefu baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa obboleetti koo qaalii namaa gaarii namaa siin jedha hedduu kan keessa koo beeku waaqayyoodha waan ta'eef kanaafiyyuu jabaadhu gara fuulduraatti illee siin jedha obboleewwan keenya illee akkasumas immoo jabaadhaan isiniin jedha bira dhaabbadhaa warri monii ta'an bira akkasumas viidiyoo daawwadhaa fi isiniin jedha egaa kan nuti illee bakka san gahuutu jira waan ta'eef kanaafiyyuu ajabaan walaa jajjabeessinu isiniin jedha kanumaaf obboleettii kiyya jabaadhu congratulation masiyyee koo hunduma keessan isin jaaladha isin kabajan isiniin jedha bye